Hiriirri kun gaa seenaa uummata Oromoo keessatti qofa osoo hin ta'in seenaa uummatoota Itoophiyaa keessatti uummanni biyya alaa jiru kan lakkoofsaan hammana baay'atu kan humnii fi murannoon isaa hammana geessu mootummaa wayyaanee mormeen beeku gama seenaatti togaa laallu hammana gaa har'a uummanni keenya waggaa bahetti dhageetti hedduudha argate kan miidiyaatti himee fi gama koongiresiitiin haasa'e madabree lammiileen Oromoo akka hawaasatti akka mataatitti seenaatoroota koongirasmaanota bulchitoota biyya kana waajjira isaanii keessatti seenanii gara nama dhibbaa olitti dubbisanii gama dippiloomaasiitiin injifannoo guddaadha godhame gama dippiloomaasiitiin injifannoo guddaa waggaa jennu bu'aan inni qabu seerri lama mana maree Ameerikaatiif jechuunis koongirasii seenaatara seenaa jira seerri suni deeggarsa guddaa akka gargaaru fida tokko odeeffannoo gahaa odeeffannoo dhugaa dabarsuun danda'amee jira lammata humna Oromoo agarsiisuun danda'amee jira jechuudha ummanni Oromoo hammam takkaa baay'atu biyya kana keessa citizen ta'uusaa ummanni kun ummata vote godhu ta'uusaa ummata gibira kafalu ta'uusaa irraa kan ka'e hojii irra dalagame dhugatti waan hedduu nama boonsu waan nama jabeessu akka reefu jechuutti Oromoon amma Oromoo hojjirti jechuudha. Tole egaa Jawaar asirratti dhageettiin kun fakkeenyaa fi ibsi kun kennamee rakkoon Oromoo kun har'aan kana xiinxalamee irratti marii guddaan dhiyaatee jira. Marii kanarraa wal qabateeti. Hagam takka bu'aa qaba mariin kun mootummaan Ameerikaa moo mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akkam fida jettee yaadda? Akkuma reefu jeetti hojiin guddaan irra hojjetame tokko odeeffannoo gahaa miseensota koongiresii tiif dabarsuudha. Mootummaan Itoophiyaa waggaatti doolaara miliyoona 40 baasa jara kana bitachuudhaaf jecha ummanni keenya garuu maallaqaan osoo hin ta'in dhugaa ofii qabatee tokkummaadhaan asitti bahee jara kana dubbisuuni jarri kun akka dhugaa keenya baranii nu cina dhaabbatan godha. San qofaa miti. Ummanni Oromoo hammana dilaba kana baay'atu as bahee mul'achuun akka humnaatti waan mul'atuu fi seeraan bayanii nu gargaaruu baatanillee hagam takka siiriyes akka taane hagam takka akka murannoo qabnu akkuma ummanni keenya Oromiyaa keessatti golee hundaa bahee sirna san raasee firfirsaa jirutti ummanni keenya biyya alaa jirus magaalota jiran hunda keessaa bahee sirna kanarra duuluun isaa wanni agarsiisu hamma fedhanis yoo ol tuulan taate sirna san kuffisuudhaaf sirna san hiddaan mancaasuudhaaf naannawa sanitti Oromiyaa nyaachaa Oromoo nyaachaa aangoo irra turuun hin danda'amu kan jedhu san sagalee murannootiin tokkummaatiin waan agarsiifneef Ameerikaan nu gargaaruu baatte sirna san kuffisuu akka dandeenyu agarsiifnee jira. Tole mee gabaabumatti mormii biyya keessa geggeeffamaa jiruu fi hiriira sadarkaa addunyaa irratti geggeeffamaa jiru ilaalchisee qoonni miidiyaan bahu maal fakkaata akkasumas uummanni Oromoo miidiyaa kana bira dhaabbachuudhaan maal gochuu qaba? Waliigalatti miidiyaaleen yeroo ammaa jiran gama sooshaal miidiyaatiin irra live stream godhaa turre yeroo sanitti nama 2,000 ol ilaalaa ture jechuudha. Sochiin amma agartu kun tokkummaan amma agartu kun dhugaadhaa dhiiga abbootii teenyatti dhiiga obboleeyyan keenyaatirra oolmaa jira. Haa taatu immoo iyyansa Oromoo goda keessa jiru san ekeraa Oromoo gammoojjii keessa jiru san ol baasee agarsiisuudhaan namni keenya akka wal dhaga'u akka walii dirmatu gochuudhaan rakkoo Oromoo baasee addunyaa hubachiisuudhaan hojiin miidiyaa keessattuu immoo hojiin keessan ijoollee OMN waan tuffatamuu miti kan hoggaa jennu dibjaati ciisaa gammada ta'a jechuu miti. Humna keenya dabalannee onnee keenya dabalannee murannoo keenya dabalannee gargaarsa uummata keenyaatiif gargaarsa rabbiitiin kana daran deemna yoo rabbi jee torban as deemu kana keessa qilleensarra ni deemina lammata akka buunetti irratti ol deebina ummata keenyaaf isinis waadaa qabdanii isinillee hojjedhaa ummata keenya hedduun irra deeme magaalaa 40 dhaqee dhufe ummanni keenya lubbuu teenya isinii kannina mana gurgurree isinii kannina isinummaan nu tajaajila jechaa jira ergaa sanallee isinillee fudhadhaa ummata illee geessa. Tole ergaa fudhannee Jawaar Galatoomii imala biyya alaa irraa deebitee wal qabatee hiriira hirmaattee jirta. Egaan daawwattoota keenyaa hiriirri kun ammas akkuma itti fufee jira yoo xiqqaate daqiiqaa 30 ol deemnee jira. Deemsa kanaan ammoo yoo xiqqaate kiiloomeetira 6 ol irraa dabalatee gara 7tti imalaa jira. Hawaasni Oromoo kutaalee bulchiinsa 38 irraa argamanii fi yoo xiqqaate 10,000 oli kan laakamantu hiriira kana dabaalee geggeessaa jira. Kanaan wal qabatee ammoo bakka bu'oonni mana mareedhaa dhimma Oromootii fi rakkoo uummata Oromoo gadi fageenyaaf xiinxalanii mariif dhiyeessanii jiru. Kanaaf durattis akka murtii tokko argatu kan jedhamu abdiin jira. Egaa kanumaan wal qabatee hiriirri ammas geggeeffamaa jira. Numa waliin tura. Egaan daawwattoota keenya akkuma kunoo argitan gubbaarra korree gad ilaaluu jirra. Hawaasni Oromoo gubbaarraa jalqabeeti kaameraan keenya gara fuuldura yoo mul'ise hiriirri kun gubbaa olitti mul'ata bakka ijaan irraa fagoo ta'e jechuudha. Kuni jechuun kiiloomeetira hedduu kan tilmaamamutti achirraa jalqabee jidduu kanattis akkasuma wal qabee deemaa jira. Shamarranii fi dhiirri hedduun wal ga'uudhaan akkasumas hiriirri kun haga duuba gadiitti kan hin mul'annee fi baay'inaan kan hin argamne ta'ee mul'ataa jira. Kana jechuun immoo baay'inarraa kan ka'etu hiriirri kun geggeeffamaa jira. Hiriira seena qabeessa ta'uudhaan yeroo ammaa kana kan geggeeffamaa jiru. Sababni akka hiriirri kun baay'atu kan taasise yeroo ammaa kana ajjeechaa fiidhaan uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru daran dabalaa akka jiruu fi mormiin biyya keessaa yoo xiqqaate ji'oota 5f geggeeffamaa jiruun kan wal qabate hawaasni Oromoo kutaa bulchiinsa 38 Ameerikaa kaabaa irraa dhufan har'aan kana asitti argamanii hiriira kana geggeessaa jiru. Kana jechuun ammoo hawaasa uummata Oromoo biyya keessa mormii
isaanii geggeessaa jiran yaada isaanii bira dhaabbachuu fi deeggaruu akkasumas sagalee isaaniitii fi rakkoo isaanii mootummaa Ameerikaatti ibsachuudhaaf hiriirri kana fakkaatu garee gareedhaan qoodameetiin geggeeffamaa jira. Kana jechuun kutaa bulchiinsa irraa dhufaniin garee gareen tilmaamaniitti kan geggeeffamaa jiran. Egaan akkuma argitan hiriirri kun kan geggeeffamaa jiru waldaalee hawaasa Oromoo California, Seattle, New York fi Maryland akkasumas naannoo magaalaa Washington DC fi Virginia dabalateeti hawaasa hedduu wal makeeti hawaasi bal'aan dubarraan deemaa jira. Akkuma beekamutti kanafootis hawaasa Oromoo waldaa hawaasa Oromoo Washington DC fi itti aanee ammoo Minnesota akkasuma tokko lama jechuudhaan bakka 38tti hiriirri kun geggeeffamaa jira. Hiriira kana fakkaatu yeroo jalqabaatiif magaalaa Washington DC keessa geggeeffamuun kun ijaan arguun keenya yeroo jalqabaa ta'ee mul'ataa jira. Dhaadannooleen adda addaa haqaa fi murtiin biyya Itoophiyaa keessatti argamu mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa fi hidhaa uummata Oromoo irraa dhaabbatu akkasumas saadhaabu kan jedhuu fi mootummaan Ameerikaa immoo gargaarsa mootummaa abbaa irree yookaan mootummaa Itoophiyaatiif gochaa jiru hatattama dhaabuu akka qabu kan jedhuudhaan hiriira kanarratti dhaadannoolee isaanii dhageessisuudhaan gaafiilee garaagaraa gaafataa jiru. Egaa xumurri isaa maal ta'a kan jedhu kanuma waliin arginu ta'a ammas ittuma fufnaa jechuudha. Ethiopian government is a terrorist. 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 Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. No equality in Ethiopia. No equality in Ethiopia. No equality in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No taxpayers' money for dictators. No taxpayer money for dictators. No taxpayers' money for dictators. Toleegame maqaan keenyu eessarraa dhuftee hiriira kanarraa qooda fudhatte? Maqaan kiyya Muhammad Ibrahim jedhama. Ani kan dhufe Houston, Texas irraa dhufe. Texas lafa fageenya sanirraa bakka kanatti argamtee hiriira kanarraa qoodamuu har'aa kana maaltu sitti dhagame Muhammad? Achi dhufuun kiyya baay'inaan dhagahame lafa fageenya laaluu miti yeroo ammaa kan laaluu qabnu miidhama sabni keenya irra jiru waan ta'eef hawaasa Oromoo magaalaa kana keessa jiruu fi isteeta Ameerikaa keessa jiru hunda wajjin mirga uummata keenyaatiif akkatti mormachuun baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan abdii namaa kennudha. Kanaaf ni moona ni injifanna jedheetiin itti amana. Hiriira har'aa kanarras bu'aa guddaatu argama jedhee yaada. Tole hedduu galatoom. We march for justice. Stop selling Oromo. Toleegame maqaa keetii fi kutaa bulchiinsa kam jiraata eessarraa dhufte? Ani Habtaamuu Dhugoon jedhama kutaa Virgiiniyaan jiraadha gara naannoo Washington DC miseensa boordii Oromoo Studies Association. Tole akka miseensa boordii OSAatti hiriira geggeeffamaa kana jiru irratti mee hiriirri kun kanaan dura geggeeffamaa ture irraa adda kan taasisuu fi bu'aan hiriira kanarraa hin argama jettee yaaddu maal ture? Adda kan isa taasisu guddina isaati. Hiriirri kun baay'ee guddaadha. Kutaa Ameerikaa kaabaa kan jedhamu Minnesota irraa namoonni baay'een dhufaniiru. Kaanadaa irraa namoonni baay'een dhufaniiru. Biyya Ameerikaa hundumaa irraa namoonni baay'een dhufaniiru. Kuni baay'ee adda isa godha. Kan adda isa godhu kan biraa immoo hawaasni Oromoo Minnesota koongireesmaanii isaa wajjin Keith Ellison dubbatanii briefingii yookaan hiiringii sana argachuun isaanii adda isa taasisa. Yeroo duraatii fi fuulaa fuulatti mootonni bakka bu'aan mootii Oromoo Ameerikaa uummata Oromoo dibra waa'ee rakkoo isaa dubbisuu danda'eera. Kuni baay'ee adda isa godhaan jedha. Toleegaa hedduu galatoomii ulfaadhu. Ulfaadhu baay'ee galatoomii. Obbo Mama akkuma arginu beekamuu Washington Seattle irraa karaa dheeraa qaxxaamurtanii dhuftanii mee jireenya keessan keessatti hiriirri kana fakkaatu kanaan dura biyya kana keessa geggeeffamee beekaa maal beektan? Ka Martin Luther King callatu geggeeffame gaafa I have dream jedhee bakka Washington monument sani karaa kana qaqqajeelu isa callaa arge sanillee picture arge. Artiin gara kaani ka akkanaa kunini ta'ee hin beeku Ameerikaa keessatti illee lafa biraatitti illee ta'ee hin argin. Kuni wanti mul'isu Oromoon humna ta'uu Oromoon argitee jiraachuu ofiitii fi haqa ofii barbaaduuni Oromoo guddisee asiin ga'ee akkana arguun kiyya waan jiruu tiyya keessatti illee tana dhaqqabee ta dura naa dhuftu hin beeku. Waan Oromoo haa guddisu akkuma humneesse kanaani tokkummaa isaanii ta ijoollee tanaa waliin
hiriiranii akkana godhan tana fiixaan haa baasu. Tole hedduu galatoomaa obbo Mammaa karaa dheeraa qaxxaamurtanii ammas deemsa yoo xiqqaate kiiloomeetira 8 kalaa jiru deemtanii miilaan hiriira kanarratti har'as dargaggummaan durii hin jirte jechuudha. Ulfaadha galatoomaa. Galatoomatillee waan kana na gaafatteef galata guddaa qabda. OMN illee waan dhiha guddisu wama isin godhaattu kana waliin Oromoo warra bilisoomsu keessaa tokko OMN kun ijoollee barana irratti dhumaattu tana rabbi sinaa jabeessu itti jabaadha. Tole galatoomaa. Egaa daawwattoota keenyaa akkuma beekamu karaa dheeraa qaxxaamuruudhaan hiriira jabaan geggeeffamuudhaan ammaan kana gara masaraa mootummaa Ameerikaatti dhufnee jirra. Kana jechuun gara magaalaa Washington DC White House jechuudha kan dhufnee jirru. Yeroo ammaa kana kun mormii guddaan yookaan hiriirri jabaan geggeeffamuudhaan kan hagammaa itti fufee jiru. Kana jechuun kiiloomeetira 9 ol kan ta'uudha akka tilmaamaan jiraattonni magaalaa kanaa nu himan miila karaa dheeraa kana akka qaxxaamurree dhufne jechuudha. Ammas addaan hin dhaabbanne jalqaba irratti kan argamu kun waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Washington DC'ti magaalaa isaanii keessa akka geggeeffamu jechuudha. Itti aansee Minnesota akkasumas waldaaleen hawaasa Oromoo 38 wal duraa duubaan hiriira jabaa geggeessaa jiru. Amma imalli garanatti dhufamee jira. Yeroo ammaa kana bakka deemamuuf geenyee jirra. Maal akka ta'uu fi eenyu akka dubbisu gammatti hin beekne. Higaa waan sana immoo kan itti dhufnee arginu ta'a. Akkasumas dhaadannooleen garaagaraa hawaasa Oromootiin calaqqifamanii guyyaarraa magaalaa Washington DC akka bishaanitti dhiqanii jiru. Waldaaleen hawaasa Oromoo yeroo jalqabaatii fi hiriira bal'aa kana fakkaatuu fi seena qabeessa kana geggeessuun isaanii kun isa jalqabaa ta'ee mul'ataa jira. Egaa mee amma maaltu itti aana isa jedhuudhaaf hawaasni Oromoo bakka hundaa bakka tokkotti walitti qabamee akkuma gareedhaan bakka kutaalee fi koonyaa magaalaa ofaa bakka garaagaraa jiraatan irraa dhufaniini bakka tokkotti amma walitti qabamanii jiru. Dhaadannooleen adda addaanis dhaabbachaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Egaa hiriirri kun tokko lama jechuun akkuma jalqaba isinii ibsinetti 38 yoo ta'u kun immoo kan agarsiisu kutaa bulchiinsaa Minnesota dabalatee jechuudha kan qophaa'een waldaalee hawaasa Oromoo keessattuu waldaan hawaasa Oromoo Minnesota gahee guddaa taphatanii jiru. Egaa dhaadannoo dhageessisaa kan dhufaa jiran waldaa hawaasa Oromoo Georgia Atlantaan imala dheeraa qaxxaamuraniitti bakka kanatti argamanu as keessattis waldaan hawaasa Oromoo Iowa Minnesota Washington DC fi bakka garaagaraa akkasumas Kanaadaanis ni argama. Waldaaleen hawaasa Oromoo kun hedduminaan hiriira bal'aa kana geggeessaa jiru. Egaa waldaaleen hawaasa Oromoo Kanaadaa irraa dhufanis Torontoo naannawa san dabalatee jechuudha. Yeroo ammaa kana alaabaa isaanii qabataniiti geggeessaa jiru. Torontoon haala nama gammachiisuun hiriira kanatti hirmaatanii jiru. Tole mee isin alaabaan biyya kamii qabattanii har'a hiriira kanarra argamtan? Alaabaa Kanaadaati. Kanaadaa irraa dhuftanii? Tole egaa mee isin akkuma arginutti isin nama guddaadha. Hiriira kana biyya biraa irraa dhuftaniiti asii geggeessuu bira darbee miilaan karaa dheeraa kana qaxxaamurtanii dhuftan. Hin dadhabbiin isinitti hin dhagamne? Kuni gaa akka nama ijoollee biyyaa dhumaa jirtutti kuni dirqama keenya. Kanaafuu Kanaadaa irraa dhufne karaa dheeraa kana uumaa nutti fakkaanne. Tole mee hawaasa Oromoo biyya Torontoo Kanaadaa irraa dhuftaniif dhaamsa akkam qabdan isin? Namuufuu hawaasa Oromoo ka biyya adda addaa jiru hunda keessatti akka waan Oromoo irra hiriirtanii hanga bilisummaan teenya dhimma geessanuu namu bika jirtanii sossootanii akka itti fuftaniin jaa kana dhaamsi qiyyi. Tole hedduu galatoomaa imala keessanii fi dadhabbii keessaniif hedduu galatoomaa jecha nagaan naaf jiraadha nagaan naaf galatoomeetillee nusmaan hukumee. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitan kanatti ammaan kana kan argamnu magaalaa Washington DC jechuudha. Magaalaa Washington DC yeroo ammaa kana hiriira jabaadhaan geggeeffamaa jirti. Hawaasni Oromoo kutaalee bulchiinsa Ameerikaa 38 irraa argaman yeroo ammaa kana hiriira bal'aa kana geggeessaa jiru. Namoonni hiriira kanarraa qooda fudhatan yoo xiqqaate namoota kuma hedduutti akka lakkaa'aman odeeffannoolee asii ba'an ni mul'isu. Gabaasa qindaa'eef Usmaan Hukumee Washington DC.